Welcome to Grade 9 Biology. Baga nagaa ankara barnoota biology kutaa sagalaffaa nagaa dhuftan. This lesson is unit 1 part 3. So boqonnaa takkaffaa paartii sadaffaa jalqabnarraan tana waa'ee handling irraa eegarra jechuudha. So tanaaf share, subscribe, like, comment gochuu akka hin dagannee jecha karaa barnoota keenyaatti fuun karaa lesson keenyaatti fuun jechuudha. So today we start with 1.5 handling and using light microscope. So akkaataa microscopii itti qabannuu fi akkaataa itti fayyadama microscopii wajiira kan laalu ta'uu isaati jechuudha. So be very careful when removing the microscope from the cabinet. So yeroo microscopii fuunu jechuudha, kursii irraa karaa kursii biratti dabarsinu if eeggannoodhaan humna guutuun fuudhuu qabna jechuudha. Maaliif yoo isin harkaa bu'ee ni caccaba waan ta'eef jechuudha. So carry the microscope properly. Sirriitti gizuu baattee deemtuun sirriitti jabeessitee qabattee deemuu qabdi jechuudha. So always grip the microscope by the arm. Arm yookaan harka keetiin irree keetiin qabdaa jechuudha microscopii. Put your hand beneath its base. Dhaabbanni isaa bakka inni gartee irra taa'u kana beezi isaa jechuudha. Bakka inni hudduun taa'u jechuudha. Hudduu isaa jala qabdee harka tokkoon armiidhaan qabdee deemte jechuudha. Hold the microscope upright all the time. Microscopii fuula hudduu ol gargalchitee samitti ol gargalchitee deemtu jechuudha. Hudduu isaa gargalchiteetuma gubbaa qabdee harka lamaan qabdee deemtanii jechuudha. Do not bump it against anything. Wantoota garaagaraa irratti hin naayitu jechuudha. Wanni hin gootu. Make sure that the slide is clean and dry before putting it on the stage. So sliding bakki miti gartee wantoota garaagaraa jala keenya ittiin qorannu sliding qalloon sun qulqulluu ta'uu isiidha. Adda baafadhu jee put the slide in on the stage. Stage irra keessa jechuudha slide tana. With the most promising region exactly in the middle of the hole in the stage that the light comes through. Maalif stage tana slide tana bakka lightiin ifaan jalaan itti dhufsan gubbaa stage wal qixaa gubbaa keessa jechuudha. So always focus on low power objective first. Yeroo hunda yeroo microscopii fayyadamtu low power lens dhaan jechuudha. Lensii humna dandeettii guddisaa xiqqoo qabdurraa kaatee tartiiban karaa miidiyeemidha tan jettu galeessitiin amma akkasumas tan haala mul'iftu saniin deemta jechuudha. Tartiibni microscopii itti fayyadamuudha. Yeroo slaayidii jala keenya fakkii takka ilaallu low power lens irraa jalqabnaa jechuudha. So low power objective lens is the first step to observe the specimen under the microscope. So even if eventually you need high power magnification, yoo akka daftee wanni fakkaatee si guddattee si mul'attu yoo barbaaddu illee ati immoo wanni ati tartiibni irraa eegaltu dandeettii leensii objective leensii ta'e dandeettii guddisuudha xiqqaa qabdurraa jalqabdaa jechuudha. So this also focus with the large course focusing knobs first. Ammas maali large course focusing knobs jechuudha. Fine adjustment saniin goota jechuudha dura. When you have nearly got the image in focus, yoo fakkaatticha keessatti argatte booda make it really sharp using the smaller fine focusing knob. San booda fakkaattiin akka wayii takka keessatti yoo si mul'atte adda baaftee fakkaatan ifa taatee kan mul'attuuf smaller fine focusing knob si fayyadamtee shirgootaa jechuudha sossooftaa jechuudha. San booda faattiin fakkii si mul'attee adda caasan isaa wanti dibee si mul'ataa jechuudha. If you want to increase the magnification dandeettii guddisuudhaa kana guddisuu barbaadde move the slide so the most promising region is exactly in the middle of the field
of view and then change the higher magnification lens. Fakkaattii jala kaatsan gaa maal goota isin jee fakkaattii jala kaatsan sirriitti karaa walqixa bakka ifaan oliin boora keenya san booda high magnification itti jiran jechuudha. Ifa leensii xiqqoodhaa fi akkasuma leensii jiddu galeessaatiin ifa laalle booda sirriitti fakkaattii san adda baasuudhaaf maal goona higher magnification itti jirannaa jechuudha shirgoone. So use immersion oil only with the 10,100 times objective oil immersion lens in the plate. Kana keessatti maal seede qaati oil immersion yookaan immoo zayitii itti cobsitu leensota keessaa leensii isii guddoo tan haalan fakkii mul'isu tan 10,100 x objective lens jechuudha. Oil immersion lensii fakkaattii sirriitti guddiftee isii mul'iftu jechuudha. Tun leensiin tanatti goota jechuudha. Use only one drop of oil. Oil yookaan immoo zayitii sana ittiin guddiftu xiqqishu qofa itti goota jechuudha. So always focus with the moving lens and the specimen further apart. Moving lens specimen adda fageessite jechuudha. Never close to each other. Wal jalatti siistu jechuudha. Never touch the surface of the lens with your finger or anything else. Dirra leensidha. Dirra leensii itti ilaallu kana harka keenyaan hin tuttuunu meeshaa garaagaraatiinis hin tuttuunu jechuudha. Qulqulluu ta'uu qabdi leensiin. Lower the stage, then remove the slide when you are done. Yeroo laalte qorannaa san gaggeessite booda slide jalaa baafteeti darbitaa jechuudha keessaa jechuudha. So always clean the microscope when you are done. Yeroo irraa itti fayyadamte booda microscope kana qulqulleessiteet waa itti uwwiftee biraa deemte jechuudha. Eegumsaatiif jechuudha. So always place the 4 times objective lens over the stage. Yeroo fayyadamte fixee booda maal goota stage xiqqoo fakkii leensii dandeettii guddisuudhaa xiqqoo qabsan maal goota irra keessa biraa deemta jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata jechuudha. Okay. And also (1.6) General Laboratory Safety Rule. Of eeggannoo yeroo laabaraatoorii fayyadamnu taasisuu qabnu jechuudha. Okay, safety is the condition of being protected from harm or other danger. Safety jechuun gaa if eeguu jechuun maali gochaalee nuti wantoota nu miidhan irraa ittiin feenu safety jamaa jechuudha. So safety can also refer to control of recognized hazards in order to achieve an acceptable level of risk. So waan silaa beenu waan nu miidhannee beenu irraa if eeguun riskiilee garaagaraa yookaan ammoo miidhaa garaagaraa nurra geessuu irraa if baraaruu jechuudha. So laboratory safety is important before we do any activity in the laboratory. So akkuma beekamu laboratory safety barbaachisaa jechuudha. Osoo laboratory keessatti wantoota garaagaraa yaalii garaagaraa hin gaggeessin dura laboratory safety beekuu isin barbaachisaa jechuudha. So like that of maka fakkaanneen ammaan gadi kun of eeggannoo ati laboratory yeroo fayyadamtu gaggeessitu jechuudha. So number 1 working carefully in the laboratory. If eeggannoodhaan laboratory keessatti if eeggannoodhaan waan silaa qorachuu barbaachisan qorachuu barbaachisaa jechuudha. If eeggannoodhaan osoo fi daganitti osoo keemikaala garaagaraa achitti walitti fineeyitee qaamatti fineeyitee meeshaa garaagaraa osoo neenitti if eeggannoodhaan qalbiin if eegaa fayyadamuu danda'u qabda jechuudha. So dealing with minor problem before they became major problems. Gartee rakkoo xiqqoon yoo sirra ga'e osoo rakkoon guddoon sirra hin geenye daftee baraarta jechuudha.
Keeping safety constantly in mind are some of the safety rules. Sammuu keessatti egaa qulqullina yookaan immoo of eeggansa laaboratorii keessa sammuu keessatti qabattee deemuu qabdu jechuudha. So kun ammoo guwaanidha. Kun maaskidha. Kun immoo guwaanii adii guddaadha jechuudha. Kun immoo harkaati. Handi gilaaf jennaan jechuudha. Handi gilaaf amma haala kanaan biyyoon tun keemikaala isiin osoo fayyadamuu jirtu keemikaala garaagaraa yaalii godhu jirtu handi gilaafi kaatte so gilaasii qabdi. Kun immoo teestiiwwiidha jechuudha. Sana keessatti qoratu jirti jechuudha. So guwaanis kaatte jechuudha. Dressing fakkiintu maal himti? Dress and safety for the laboratory. Akkaataa uffannaa yeroo laboratorii keessa fayyadamnu ittiin ifa hin jechuudha. Maaliif handi gilaafii kana kaachuu wani gaariitti maaliif akkaataa keemikaalli harkara sila galee qaama keessa hin gahu jechuudha. Akkuma beekamu gaa keemikaala garaagaraa jira. Asiitii cimaa fa'aa jira kan qaama nama gubee lafee nama cabsu jechuudha. Kanarraa ifee guraaf jechuudha. Simiruu barbaachisaa jechuudha. So important general laboratory safety rules are wantoota barbaachisoo laaboratorii keessatti ittiin ifee nu fayyadan jechuudha. Seerri laaboratorii keessaa jechuudha. Tokkoffaa maal jennaani? Following the instruction qajeelfama mana laaboratorii yookaan mana yaalii laaboratorii san qalbeeffachuu yookaan immoo itti yaadu jechuudha. It is critical to read and listen the laboratory procedure and be familiar with all the steps from start to finish. It is very important to know how to use all the lab equipment before you begin. So kun maal si barbaachisa? Sirriitti dubbisuu danda'uu qabda jechuudha. Barreeffamoota garaagaraa kan laaboratorii keessatti akeekkachiisaaf kaa'amu jechuudha. Akka simbalaa garaagaraas ifraan hin geenyeef kaa'amu wanni beekuu danda'uu qabda jechuudha. Itti yaaddee jechuudha. Number 2 tokkoffaa lammaffaan kun yoo maal hima? Knowing the location of safety equipment. Meeshaalee garaagaraa bakka isaan jiran fakkeenya summii garaagaraa yookaan immoo keemikaalli garaagaraa jechuudha. Asiidonni garaagaraa bakka isaan jiran dura adda beekuu barbaachisa jechuudha. Maaliif meeshaa ati qoratu deemsan keessa yoo jiraatu ta'eefi yookaan immoo asiidiin golachaan yoo jiraatte meeshaan ati itti fayyadamtu immoo golachaantu gola kara bitaa yoo jiraatte adda beekuu danda'u qabda. Maaliif yoo bakka meeshaan ati itti fayyadamtu jirtu beekte deemtee asiidiin qicattu jechuudha. Deemtee asiidii qicattee ifiin hin gaddaaftu jechuudha. So kana jechuudha bakka meeshaa keemikaala ati itti fayyadamtu eessa jira? Asiidii hojii jiramoo keemikaala hamaa hojii jiramoo? Akkamitti yoo adda beekuu barbaachisaa jechuudha. So it is mandatory to have a fire extinguishers and a first aid kit readily in the laboratory. So it is kungaa maal seete maal si barbaachisaaf meeshaa ibidda dhaamsu jechuudha. Meeshaa ibidda dhaamsu laboratorii keessa jiraachuun barbaachisaadha. It is important to know the location of the society the safety equipment. Meeshaalee garaagaraa addaan qoodamanii meeshaaleen akka asiidii garaagaraa kun bakka takka taa'uu qabachuudha. Meeshaa keessa makamanii meeshaa keessa faca'anii taa'uu qaban. Maaliif namni kayyar jiru faana ittiin gaddaafachuudha. Keemikaala ati itti fayyadamu seeteeti asiidii harkarratti naquu dandeessa waan ta'eef jechuudha. And how to use it akkaataa itti fayyadama keemikaala sanii beekuu danda'uu qabda jechuudha. So it is good idea to periodically check equipment to make sure it is in working order. Meeshaan akka si fayyadaa jirtu yookaan immoo maaliif akkasiin si fayyadu beekuu danda'uu qabda jechuudha. So review lab safety signs and look for them before starting an experiment. Lab safety mallattoo garaagaraa isaan mul'isan beekuu danda'uu qabda jechuudha. Okay, number 3 dressing for laboratory. Laboratory keessa osoo seenne duratti meeshaa uffata kan laboratory isa barbaachisu uffachuu jechuudha. Kan inni fayyada waan ta'eef.
Number 4, never eat or drink in the laboratory. Laboratory keessatti hin nyaatusi bishaan sin dhugu jechuudha. Yoo nyaattee bishaan dhugde maal ta'a? Harkaan keessummii yookaan keemikaala san harka isaa harka saniin keemikaala tuquu dandeessa. Afaan kee yookaan immoo bakka garaagaraa qaama kan keetii irratti keemikaala bu'eefaa huccuu ta'e irra keemikaala bu'eefaa harkaan qabatu dandeessa. Irraanfattee yookaan nyaata nyaataatti yookaan bishaan dhugtaate keemikaala sun si galaafatuu danda'a waan ta'eef hin ta'u jechuudha. Laabaraatoorii keessatti bishaan dhuguus hin ta'u nyaata nyaatus hin ta'u jechuudha. So number 5, never taste or sniff chemicals. Keemikaala hin dhandhamin. Innis hin dhandhamtu jechuun innis hin urgeeffatu yookaan funyaaniin hin urgeeffatu yookaan arrabaan hin dhandhamtu jechuudha. Keemikaala ka fedhe haa ta'u fedhu ka balallee qabu ta'uu danda'a ka summillee hin ta'in haa ta'u garaagaraa yookaan summii asiitii garaagaraa ta'uu yoo baate keemikaala arrabaan dhandhamuun yookaan immoo funyaaniin fuunfachuun numa hin taane jechuudha. Sun seera ati beekuu qabdu jechuudha laabaraatoorii keessa yeroo fayyadamtu. Jaffaan maali? Act responsibly in the laboratory. Itti gaafatamummaa cimtuudhaan fayyadamuu laabaraatoorii keessatti hojjechuu danda'u qabdu jechuudha. Maaliif danta dhabummaa keemikaala garaagaraa burcuqqoo cabsuu keemikaala garaagaraa dhiittee lafatti facaasuu kana jechuudha. Maaliif itti yaaddee itti gaafatamummaa cimtuudhaan laabaraatoorii keessatti fayyadamuu danda'u qabdu jechuudha. So number 7, cleaning the experimental area in the laboratory and storing the waste properly. Laabaraatoorii keessatti gaa iddoo itti fayyadamsan qulqulleessu. Iddoo laabaraatoorii keessa bakka yaalii itti fayyadamsan ni qulqulleessita. Akkasumas wantoota garaagaraa kan ati xureessite bakka itti kuustu keessatti bakka itti kuufamu keessatti neeyita jechuudha. Sadeetaffaan handling chemical properly. Sirriitti jabeeffattee qabachuu keemikaalota itti fayyadamaa jirtu. Sagalaffaan knowing what to do with laboratory as accidents. Yoo laabaraatoorii keessatti balaan mudate maal akka fayyadamuu danda'u qabdu. Akkamitti balaa san dhaamsuu qabdaa beekuu danda'u qabda jechuudha. If someone burn or if he exposes the chemical, immediately flood the burned area with cold tap water for several minutes to minimize the damage done by the burn. Laal akka tasaa barataan tokko isin keessa yoo keemikaala dhoose jechuudha. Keemikaala harkaa dhoo'ee laabaraatoorii keessatti dhangala'ee faca'ee jechuudha. So bishaan qabbanaadhaan naannoo san daftee dhiitaa jechuudha. Deeqaa dheeraadhaaf akkasitti dhiite booda maal balaa gartee keemikaala saniin nama isinirra ga'u ifirraa ittisuu dandeessanii jechuudha. So kurnaffaan immoo all laboratory personnel should be emphasis on safety and chemical hygiene at all times. So namoonni laabaraatoorii keessa dalaguu fayyadamu yeroo hunda wanni isaan itti xiyyeeffatan safety jechuudha. If eegumsa jechuudha. If eegumsa irratti fayyadamu yookaan immoo xiyyeeffachuu danda'u isaaniiti jechuudha. Danda'u qaban jechuu isaaniiti. So all laboratory personnel should place emphasis on the safety. Maal seete namoonni keemikaala naannoo laabaraatoorii hojjetan jechuudha. Teeknishaala isin hojjechiisu ta'uu danda'a yookaan barattoota isinuma ta'uu danda'a jechuudha. Maal godhuu danda'u qaba sirriitti keemikaala kana akka inni balaa garaagaraa hin geessifne dhoowwuu danda'u qaba jechuudha. So kana fakkaataa irraa funuuf yeroo biraa